waan hundumaa keessan keessatti Kiristoosin agarsiisaa. Rakkina sitti dhufa Kiristoosin itti agarsiisi. Ilaa sana fannifame yeroo sanatti rakkinni si dhiiste sokkiti. Dhiphina sitti dhufuu danda'a. Gaaffiin garaa sitti dhufuu danda'a. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti qoramuun hin hafuka. Qorumsi namaa bifa jijjiirrata malee nafu. Yoo baay'ee amman beekumsa qabattee barattee kan ittiin qoramtu hin dhabdu. Yoo biyya jijjiirrattee Ameerikaa jiraan qorumsi. Eessaa dhibee bifa jijjiirrata malee hin dhibu. Yeroo dhukkubsattan dhukkuma keessanitti Yesuusin agarsiisa. Ilaa isa naa waraanamedha. Waraanamuu isaatiin fayyinni siita. Gaafa furmaata dhabdan ilaa furamteetta dhiifamuu cubbuu argatteetta sanaan jedhe qaraanii irratti jedha Yesuusin itti agarsiisa. Yeroo sanatti wanti si hidhee si gadhiise uffee jettee furmaata argatta. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 35 kaasnee hanga 42tti. Ganama kana mata dureen isinii kennu Yesuusin itti agarsiisi. Waan hundumaatti Yesuusin itti agarsiisi mata duree jedhuun lallaba. Nama dhukkubsatetti qorichaa fi mana yaalaa opereeshinii ta'uu isaatti agarsiisuu irra Yesuusin itti agarsiisutu furmaata. Nama birrii dhabe tokkotti ilaa birrii kan argatte yoo dafqite jechuurra Yesuus siif kenna jedhanii Yesuusin itti agarsiisuu caala. Namni isa arge waan hundumaa argata. Ganama kana namni Yesuusin argitu waan hundumaa fudhattee baata. Biyya lafaatti nagaa fiduudhaaf taankiin matrazii qawwee qabnu itti agarsiisurraa Yesuusin utuu itti agarsiisne nagaa ta'a. Maaliif Yesuus nagaa keenya jedhamee caafamee jira. Ganama kana rakkinni kee Yesuusin sirratti argee lafa dha'a. Ilaa nan dubbadha ammas ganama kana rakkinni kee hiyyumni Yesuusin gaafa sirratti argu ofiin iddoo gadhiisee deema. Ofiin si gadhiisee deema. Ni akkedha Yesuusin itti agarsiisaa jedha. Ittan agarsiisaa jedha. Ilaan dubbifanna. Borumtaas Yohaannis bartoota isaa keessaa namoota lama wajjin hin dhaabbata ture. Nama lama wajjin dhaabbata. Bartuu baay'ee qaba. Achi keessaa nama lama wajjin hin dhaabbata ture. Yohaannis utuu Yesuus achiin darbuu ilaalee ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe. Ilaa ishee kana ijoon koo. Ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe. Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isaan duukaa buusaa argee maal barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbii eessa buufattee jedhanii deebisaniif. Rabbii jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo kottaati ilaalaa. Kottaati ilaalaa jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sun Yesuus sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sana bira oolan. Yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture. Galgala keessaa. Bartoota lamaan dubbii Yohaannis dhaga'anii ilaa gamma jara lamaan dubbii Yohaannis dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an keessaa tokko maqaan isaa kaafama, tokko garuu hin kaafamu. Eeyoodhanni tokko bartoota lamaan dubbii Yohaannis dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriyaas obboleessa Simoon Phexros ture. Indiriyaas dura obboleessa isaa Simoonin argatee Masicha arganneerra jedhe. Masicha arganneerra jedhee itti hime. Masii jechuun immoo Kiristoos jechuudha. Hiikaan immoo deema Yohaannis namatti tola baay'ee. Masii jechuun Kiristoos jechuudha. Indriyaasis Simoon gara Yesuusin geesse. Yesuus immoo isa ilaalee edaa ati Simoon ilma Yohaannis egaa si'achi Keefaas hin jedhamta jedhen. Keefaas jechuun ammas Keefaasin hiikee nuu darbe. Keefaas jechuun afaan Giriikitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaan soone jechuudha. Galateeffadhaa dubbii kanaaf Waaqayyoon. Iddoo kanatti akkaataa ittiin namoonni Yesuusin agarsiisanii fi rispoonsii isa booda dhufe argina. Akkaataa itti namoonni Yesuusin ibsaniif agarsiisan. Yohaannis akkaataa inni itti Yesuusin ibse ilaali hoolicha Waaqayyoo jedhe. Cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedhe. Namoonni ibsas hin gaafanne maal inni kunis hin jenne jecha lamaan kana ila jechattuu fi hoolicha Waaqayyoo jedhu. Ila hoolicha Waaqayyoo jecha jedhu. Hoolichi Waaqayyoo maqaadha. Maqaa tokkodha kun. Naawuniidha. Ilaa jechi jedhu immoo pronaawuniidha agarsiisuudha. Verbiidha. Ilaa eenyuun hoolicha Waaqayyoo. Ennaan hundumtuu dubbii Yohaannis kana dhagee Yohaannis inni isee Yesuus duukaa bu'e. Nama meeqa ta'anii? Lama ta'anii. Yeroo baay'ee barsiisi keenya
Lallabii keenya Yesuusin hin ibsu taanaan dhaloonni Yesuus duukaan bu'an. Lallabii nuti lallabnu tichiitii sakaan hadheessuu hammeessuudha taanaan namni Yesuusitti dhufurra Yesuus irraa baqata. Wanti ijoon barsiisi kee eenyuun agarsiisuu qaba? Yesuusin agarsiisuu qaba. Maaliif namni Yesuusin arge jireenya bara baraa argate? Namni Yesuusin arge abbaa arge. Namni Yesuusin arge nagaa argate. Ilaarraa kaasee qe'een kee Yesuusin argate. Maaloo sin eebbisa eebba kan ol kaasi. Waan hundumaa caalaa hangafa ta'e manni kee Yesuusin haa argatu. Itti naa himi nama si biraa harka isaa qabiiti. Manni kee Yesuusin haa argatu edhiin. Wanti hundinuu nagaa siif ta'a edhiin. Ilaa dhaggeeffadhaa. Yohannis Yesuusin cuuphaa cuupheera. Yesuus duras dhalate fooniin. Garuu Yesuus dura hin turre. Yesuus uumaa waan hundumaati. Elsaabeet Yohannisin maseenummaan irraa cabee argatte. Tokko ila jarri akkaataan itti dhalachuu jara kanaa baay'ee faalladha. Maariyaam immoo Yesuusin durba taatee utuu jirtu argatte. Utuu heerumin, utuu durbummaa ishee hin gatin, utuu dhiirri bira hin gahin, sanyiin dhiiraa utuu hin dhangala'in, hafuura qulqulluudhaan ulfooftee Yesuusin argatte. Jarri kun lamaan durbii oliiti. Firoota dhiigaati. Yohannisi dhala dhabaan dhufeedha. Garaa dhabaatu argate Yohannisin. Garaa dhabaatu keessaa ba'e. Maseenummaan cabee Yohannis bakak jedhee dhalate. Maqaa gooftaa Yesuusin nama sagalirra maseenummaan cabee. Waatu bakak jedhee sii dhalata. Yohannis akkasitti dhalate. Yesuus immoo akkaataan itti dhufe. Durbummaan jirtu. Dhiirri bira ga'ee hin beekne. Mana abbaa isheetti baatee hin beekne. Takka namni tuqee kan hin beekne tokko irraatti bakak jedhee dhalate. Ilaama namni sadi kallattii lamaan eebbifamtee baata. Tokko maseenummaa sirraa cabee eebbi kee dhalata. Tokko immoo wanta harki digimtii ittiin bu'in, harki tonqaa ittiin bu'in tokko darbatamee harka kee gala. In fudhattaa lachuusaa tokko lama sadii nama sadiif darbadhee laadheera. Nama sadii darbadhee harka kee keessa buuseera. Iyyi harka koo galeera jedhimee. Tokko nan arga namoonni baay'een OKTV irratti torban kana keessa dhugaa baatu. Galata guddaa fiddanii dhuftu yee. Nama si biraa harkaan qabi galataa wal arginaa hidhin. Maseenummaa cabee dhibee. Abaarsa cabee dhibee. Dukkanan irraa kee jedhi. Ida dhugaa Waaqayyo dukkanni tokko si gadhiisee sokkeera. Ilaaligaa. Amma Yohannis kun inaaffaan qabu dhugaa beeka. Nama dhugaan galeefidha. Bartoota qaba ofiisaatiif. Tagattaayii qaba. Yesuus duras immoo hojii jalqabe. Sagaleen lafa onaa keessaa hin iyyaa. Gooftichaaf karaa tolchaa. Gaarii kuuffifamuu. Dachaan haguutamuu. Wal cacaalaan wal qixxaatu. Jajallaan asirratu. Jedhee qabxii kana arfan lallaba lafa onaa keessa deeme. Maal jedhee? Qabxii afur lallaba. Tokko gaarii kuuffifamuu. Of tuultonni gada jedhanidha. Warri jirra. Tulluudha nuti. Gaara nuti jedhanii gada jedhanii jedhe. Warri immoo gatamnee irraa gatiin qabnu jedhanii gadi jedhanii boquu buusanii rakkinaaf gadi jedhanii jiraatan isaanoo qanaa jedhanii jedhe. Kan biraanoo namni amala jajallaa qabu zigzaagii ta'e achi dhaqee as deebi'u walaallammiin immoo maal ta'u qap jedhee qajeelu jedhe. Inni sadaffaa irratti immoo maal jedhee wanti wal cacaale immoo wal asirratu jedhe. Ilaa zigzaagii wal cacaalaan si tokko miti. Zigzaagii deemuuni akkas wal cacaalanoo tabba dachaa bu'aa ba'ii inni kunoo lak jedhee istireetii haa ta'u jedhe. Kottu waan tokko sitti hima tulluun fuula kee dura haa kufu. Dachaan fuula kee dura haa guutamu. Wal cacaalaan jireenya kee keessaa wal siif haa qixxaatu. Bu'aa ba'iin jireenya kee keessaa toora siif haa galu. Iyyi toora naaf galeera dhimee. Tokko dubbii mamma dubbatteen torban kana keessa galata guddaa fiddee dhufta. Eebba guddaa fiddee dhufta. Isa booda Yohannis inaaffaan qabu maaliif akka dhalate beeka. Maaliif gara biyya lafaa akka dhufe beeka. Hojii isaa gara xumuraattis akka fide beeka. Erga gooftaa Yesuus Kiristoosin Yordaanos keessatti cuuphee Yesuus irra afurri qulqulluun bifa gogeetiin dhufee irra buufate booda akka hojii isaa biyya lafaa irra xumure beeka Yohannis. Isa booda borumtaasaa jedhama. Borumtaasaa utuun turin Yesuus hin darba ture qophaa masaa. Bartoota nooranne yeroo sanatti. Bartoota ofitti waammanne yeroo sanatti. Hin deema ture qophaasaa. Yeroo manni qophaasaa deemu sanatti qubatti qabeeti ilaa jedhe. Wuy ilaa hoolicha Waaqayyo. Magada labara dalaba. Ilaa hoolicha Waaqayyo isa kam isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu.
Eenyu si baatee Yesuusin agarsiisuu barbaadu? Lallabii kee kallattiidhaan Yesuusin agarsiisa. Faarfannaan kee kallattiidhaan Yesuusin agarsiisa. Manni kee kallattiidhaan Yesuusin agarsiisa. Amma bara kana namni lallaba isaa keessatti kallattiidhaan hoolicha Waaqayyoo agarsiisaa hin jiru. Inni kaan waa'ee raajii lallaba. Raajii isa akkasiidha. Maal naga isheen waa'ee nama hamattuudhaan abbaa firdiitiin barcuma Musee irra na teessise. Dhageessittan hima an kanan lallabu yoo jiraate hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafarraa fuudhu. Lallabni koo lallaba dhiiga Yesuus lallabuudha. Eenyu si baatee kana lallabdu? Hamattuu taata miti, goota wangeelaa taatee baata. Hamattuu taata miti, goota wangeelaa taatee baata. Harka kee ol kaasi, goota wangeelaa ta'ee hin baadime. Tokko nan arga namoota baay'eetti shaamaa wangeelaa qabsiifamee itti kennama. Ila dhugaa Waaqayyoo qabsiifamee sitti kennama. Galateeffadhu sii ta'eera. Lallabni Yohaannis ulfina ofiisaatiin barbaadu. Ulfina ofiisaatiin barbaadu. Yeroo namoonni itti gugguufuu barbaadan, iddoo guddaa, dignity gulantaa guddaa irra isa teessisuu barbaadani. No jedha. Tokko na booddee irraan dhufaa jira jedha. Ani immoo gad jedhee hidhaa kophee isaatii hidhuuf naaf hin ta'u. Caammaa isaa baadhee wajjin deemuun naaf hin ta'u. Anaanni isaa na booddeen tokko dhufaa jira. Ofitti quban qabu, sa guddaa ta'etti quba qaba. Anarra Yesuus ittiin sitti agarsiisa. Ilaa Yesuus mana keessii dhufaa jira. Nan agarsiisa. Ilaa Yesuus iyyuma sirraa cabsuuf dhufaa jira. Ilaa Yesuus abaarsa sirraa cabsuuf dhufaa jira. Ilaa Yesuus furmaata sii kennuuf dhufaa jira. Yesuusin agarsiisuu qaba. Barsiisi keenya, lallabni keenya, faarfannaan keenya hoolicha ibsuu qaba. Kanaan achi amattuu taate mataa cabsaadhaan mana waldaa kee teessa. Dhugaa Waaqayyooti nagaan qabni. Namni nama matu nagaan qabu. Dhaggeeffadhaa. Kaayyoon waamame fanii hoolicha isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu agarsiisudha. Yohaannis maaliif na biraa deemtan jedhe jarra kana lolle. Amma utuu miseensi waldaa tokko as dhufee hin adabanii bara kana hin adabu. Yohaannis garuu akkamitti na dhiistanii deemtan hin jenne. Ilaa olaa Waaqayyoo ana miti jedhe. Ati eenyure? Anoo sagalicha. Sakam sa lafa onaa keessa. Sakam sa gooftaaf karaa tolchu. Eenyu siin jennure raajiidha. Eenyu dareeti nabiyyiidha. Masicha lakki. Eenyu dareeti sagalee lafa onaa keessa. Sakam sa gooftaaf karaa tolchu. Maal nu wayyare anarraa ija kaasa na booddeen tokko dhufaa jira. Isa ilaalaa jedhe. Utuutti lallabuu kataaf jennaa Yesuus darbuu dhufe. Ilaachirra qaxxaamure yabbe. Gooti leenci sun leenci Yihuudaa. Isa booda akkas jedhee Yohaannis ilaa jedhe hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhannaani dubbii makana dhaga'aniidha. Duukaa sokkanedha. Eenyu eebba duukaa sokku barbaadu? Ganama kana eebba si dura deema. Yesuus si dura deema. Isa yaaddetta si baatee baataa. Bira geessa maqaa Yesuusin. Akkasiin yeroo dhalootatti Yesuusin agarsiistu rakkinni irraa ka'a. Dhalootatti Yesuusin agarsiisa. Hoolichatti agarsiisi. Cubbamaatti hoolicha agarsiisi. Isa rakkatetti hoolicha agarsiisi. Furmaanni ilmaan namootaa hoolicha harka jira. Walamachuu keessa hin jiru. Of tuuluu keessa hin jiru. Of gurguddisuuf of bogogossuu keessa hin jiru. Jaji Yesuusin kan of jaju yoo jiraate gocha gooftichaatiin of ajaju. Itti agarsiise Yohaannis. Ilaa hoolicha Waaqayyoodha. Isa booda jara lamatu wajjin sokke. Kanuma dhagaanii bira gaaniitii fiiganii ilaamee itti booni inni immoo garagalee ilaalee maal barbaaddanii jennaan eessa dhaqxaa eessa buufattaa sidhannee masii ilaaluu barbaanneedhan. Maal dhagaanii jecha lama ilaa hoolicha Waaqayyoo shima kan isa barbaanna miti jedhanii wajjin fiinnaan galagaleetiin immoo maal barbaaddu jedhe lafatti buufattuu dhaquu barbaannennaan kottaa ilaalaa kaa'e. Maal jedhan immoo kottaatii ilaalaa mana hin qabu lafatti mataa hirkifatu hin qabu magaazina hin qabu kottaa ilaalaa callisee madeemanni. Isa booda Hindidiyaas kuni dhaqee Yesuus buufatu argeeti deebi'ee dhufee nama jabaa tokko nama jabaa manni qulqullummaa irratti ijaaramuuf jedhu tokko garraamii ariifata garraamiidha jarjaraa isa seenaan isaa wangeela keetti baay'achuuf jedhu isa Yerusaalem kee taa'ee bartoota hoogganuuf jedhu isa maqaan itti jijjiiramuuf jedhu makati ladadas obboleessa isaa Simoon Phexrosin naqee Phexros masicha arganneerra
Manni keerra Yesuus kan argatee galaa jedhe man. Jireenyi keerra Yesuus kan argatee galaa. Dhaqee maal jedhe? Masicha argannee irraa jedhe. Maal nama dubbina mana ga'u. Guyyaama tokkoon dhuga baatii jecha lamaan masicha argannee irraa jedhe dhaqee. Ilaa Yohaannis jecha inni itti Yesuusin ibse. Yohaannis cuuphaan hoolicha Waaqayyoo jedhe. Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros immoo maaliin ibse Yesuusin? Masicha. Masicha jechuun Kiristoos. Kiristoos jechuun isa dibame. Argannee irraa jedhe bakka bara dheeraa barbaadaa turan. Akka inni dhalatu abdii qabu turan. Abdachiifamanii turan. Isaayyaas faa, Museen faa, Hisqeel faa dubbachaa turan. Garuu hin tuttureen bubbulee guyyaan isaa geenyaan dhalannaan bakka argannee irraa jedhe. Amma mee waan barbaadaa turte, waan yeroo dheeraa barbaadaa turte, barbaaddee itti joortee dadhabde, utuu lafa argatte akkam taatammati. Utuu gajjettee lafaan fuudhiin dannastaa. Wajjin gaata lafatti ilaalte. Arrabee asii bee nama albuuda lafa argatu jira. Maal ofii harka kennachuu isa barbaadaa turte argattee galta. Waan barbaacha dhufte argattee galta. Jedhame isan barbaadaa jiru argadheen galaa hidhime. Eewwan argatee galuu barbaadu. Dubgodhee harka kee irratti lafaan dheera. Darbadhee harka kee keessa buuseera. Iyyati immoo fudhadheera jedhime. Tokko. Lama. Saduma. Innati barbaadaa turte siif argameera. Fayyinati barbaacha dhufte siif argameera. Eebbati barbaacha dhufte siif argameera. Galateeffadhu waa ture. Ilaala dhaggeeffadhaa dhugaa Waaqaati. Kanaaf waan hundumaa keessan keessatti masicha agarsiisaa. Kiristoosin agarsiisaa. Rakkina sitti dhufa. Kiristoosin itti agarsiisi. Ilaa sanaa fannifame yeroo sanatti rakkinni si dhiistee sokkiti. Ilaal dhiphina sitti dhufuu danda'a. Gaaffiin garaagaraa sitti dhufuu danda'a. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti qoramuun hin hafuqa. Qorumsi namaa bifa jijjiirrata malee nafu. Yoo baay'ee amman beekumsa qabattee barattee kan ittiin qoramtu hin dhabdu. Yoo biyya jijjiirrattee Ameerikaa jiraan qorumsi. Yooti ambiyyumaa Oromiffa dubbatu keessaa ba'een biyya faranjii dhaqee Ingiliffaan rakkina koo mataa cabsette rakkina isa Ingiliffaan nama qorutu ari'u shuursiin jedha dhufe. Yooti immoo lakkii Itoophiyaa keessaa ba'een Amaariffa dubbachuu dhiisee qorumsuma Itoophiyaa kana dhiiseen biyya Arabaa dhaqa jette dhufe assalaamu aleekum siin jedha qorumsi. Eessaa dhibee bifa jijjiirrata malee inni bu. Arra garuu Yesuusin gaafate itti agarsiistu si gadhiise tokko. Meetti mimee nama sibira harka isaa qabi. Yesuusin itti agarsiisee dhiin. Rakkinni keessi dhiisee sokkaa hidhin. Sirraa kufaa hidhimee. Eewni rakkina keetti Yesuusin agarsiisuu barbaaddu. Dhugaa Waaqayyoo kana booda hin rakkattu ati. Ofii si dhiisee sokka rakkinni kee. Yeroo dhukkubsattan dhukkuba keessanitti Yesuusin agarsiisaa. Ilaa isa naa waraanameedha. Waraanamuu isaatiin fayyinni sii ta'a. Beettu iccitii kana gaafa furmaata dhabdan ilaa furamteetta dhiifamuu cubbuu argatteetta. Sanaan jedhe qaraanii irratti jedha Yesuusin itti agarsiisaa. Yeroo sanatti wanti si hidhee si gadhiisee uffee jettee furmaata argatta. Iccitii guddaadhaan kun. Amma mee Indiriyaas kun yeroo baay'ee isa boodni isaa barbaadanii dhiban barbaadaa akka inni ture. Beektu maaliin beektu akkuma dhaqee argeeni fiigee galee Phexros bira dhaqee masicha arganneerraa jedhe bakka. Barbaadaa turan jechuudha. Arganneerra jechuunsaa maaloo eenyuudhaan ilaa? Eessatti dhalataa? Isa kamilaa? Jedhanii ijoolleen kun barbaadaa turuun isaanii nama. Utuu barbaadaan turre ta'e arganneerra hin jedhu. Amma garuu sababa yeroo dheeraa seerchi gochaa turaniif, qotaa turaniif, barbaadaa turaniif gaafa Yohaannis itti agarsiisu namni kallattii sii kennu hin dhibin sirraa. Dhugaa Waaqayyooti. Namni kallattii sii kennu, raajiin kallattii sii kennu, paasteriin kallattii sii kennu, lubni kallattii sii kennu, wangelaawiin kallattii sii kennu hin dhibin si biraa. Dhugaa Waaqayyo nama akkasii nama baay'ee filatamaadha. Namni nama sitti agarsiisu si kuffisaara. Akkasii dukkana ibsuuf shaama qabsiisuudha malee dukkana kan biraa waamuun hin barbaachisu. Xurii qulqulleessuuf uffata adii xuraa'ee jira yoo ta'e bishaan booruun miicuus hin gaafatu ittumaa boores bishaan qulqulluudhaan miici. Namoonni baay'ee nama dukkana ibsuudhaa fi dukkana ari'uudhaaf dukkana waamu. Abaluu dukkana lallabu. Ilasa kana dukkana waamu.
waan ati lallabduun baay'ata. Sigala kiristiyaanni maaliif baay'ate? Kiristoositti lallabama. Yeroo Kiristoosin lallabdu akkuma Indiriyaas fa'a fiiganii wajjin duukaa fiigan dhaloonni Yesuus duukaa fiiguu jalqaba. Eenyuun agarsiisaa harta tara? Eenyuun ibsaa harta meenatti? Irra jireessi haasaa keetii, irra jireessi dubbii keetii about what? Waa eenyuti? Meenatti mi dhugaan sitti ma? Irra jireessi woordii keetii waa eenyutam? Waa'ee tajaajilaati moo waa'ee Yesuus? Tajaajilaa bara kanaa sayidhan moo sanaaf fannifame Yesuusin jechaa oolta. Mee dhuguma walitti himnaa kottaa? Irra jireessi kanaaf miidhamte dhaloon. Warri Kiristoosin agarsiisan baay'achaa deemu. Dhaggeeffadhaa isinittan hima. Yohaannis kun sababa sagalicha lafa onaa keessa deemee gooftaaf karaa tolchu waa'ee ofii isaatiin dubbatu. Ificha namiti jedhe. Ifichi na booddeen dhufaa jedha. Ani immoo ifa sanaafin karaa tolchaa jedha. Karaan tolchaaf jedhe. Daandiin saaqaaf jedhe. Akka inni isinitti mul'atuufoo bishaaniin isiniin cuubaa deema. Akka inni isinitti mul'atuuf inni kam? Fayyisaan biyya lafaa. Masiichi Kiristoos. Inni cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Hoolichi Waaqayyoo akka inni isinitti mul'atuuf ani bishaaniin inni isin cuubaa jedhe. Inni garuu jedhe waan narra caalu fedhe. Guddachaa deemuu ta'a fedhe. Ani garuu xinnaachaa deemuun naaf ta'a jedhe. Anaaf jedhe xinnaachaa deemuun naaf ta'a jedhe. Inni garuu guddachaa deemuu qabaa jedhe. Jedhee kee namoota bishaaniin cuube. Bishaaniin cuube. Bishaaniin cuube. Inni na booddee dhufu garuu abiddaaf hafuuraan cuubaa. Min ayineetu no? Ilaaltu? Inni na booddeen dhufu garuu abiddaaf hafuuraan cuubaa. Amma makka inni gooftaa isaa kabaje ilaali. Yeroo takkitti dhaloota barsiistu dhugaan sitti hima wangeelli lafa dhaala. Nama si biraa harkaan qabi Yesuusin itti agarsiisi jedhiin. Yeroo sanatti jedhiin rakkinni keessa gadhiisee deemaa jedhiin. Hiyyummi si gadhiisee deemaa jedhiin. Waan baay'ee nama dhibu. Phexros gaafa inni gara Yesuus dhaqu. Yesuus maqaatti jijjiire. Warra kaanitti maqaan jijjiirre. Warra kaanitti takka maqaatti hin jijjiirre. Simoon ture maqaan isaa. Simoon. Simoon jechuun baala jechuudha baala. Yesuus immoo kedhe baala jechuun kan sarbaatti ciccittu goggoddu badduudha. Baalli minire. Dameetti citteennaan damee irraa kutuufis salphaadha. Baala. Yoo akkas goote qaxxattee lafa dhoofti. Baalli. Yoo lafa buute daftee gogdi. Daftee xaa'ootaati. Dikompoostaati daftee baalli. Paawuriin qabdu baalli. Isa booda inni immoo gaafa inni gara isaa dhaqu Simoon ilma Yoonaa baqaati kana booda Simoon miti jedhe. Eenyuun jedhama rennaan Keefaa. Maanni Keefaan? Keefaa jechuun Phexros. Maanni Phexros? Dhagaan sochoone. Nama tokko akkasitaan jira Waaqayyo maqaan sitti jijjiiradha. Eeyoota jijjiiramudha. Ol kaasii harka kee isa mandarri ittiin si beeku tuun isa biyyi ittiin si beeku tuun isa maatiin ittiin si beeku tuun moggaasa haaraa argattee galta. Moggaasa haaraa argattee galta. Laphee kee rukutadhu maqaa haaraan argattee galaa hidhime. Jedhi dabali maqaa Yesuusiin. Jedhi dabali maqaa Yesuusiin. Ilaalame kan itti deemu. Yeroo Indiriyaas dhaqe maqaan jijjiirreef. Yeroo Filiphos dhaqe maqaan jijjiirreef. Yeroo Phexros dhaqe garuu maqaa jijjiirreef. Keefaadha. Keefaa jechuun Giriikiidha. Giriikiidhaan Ibraayistitti gaafa deebistu immoo Phexrosidha. Oromiffatti gaafa deebistu immoo dhagaan sochoon. Waan moggaaseef qaba. Deemsa keessa guyyaa tokko yeroo ol ba'uuf jedhetti immoo ani dhuguman sitti maa jedhe. Phexros jechuun dhagaan sochoone akkuma ta'e. Dhagaan sochoone kanarratti mana qulqullummaa kun ijaareedha. Amma mee warri waldaa balleessuuf fiigan, warri wangeela dadhabsiisuuf fiigan ofumaa fiigu. Waldaan kiristiyaanaa dhagaan sochoone irratti dhaabbattee jirti. Dhugaa Waaqayyooti. Waldaan hin baddeedha mini namoonni seenaa dogoggora isaaniiti. Dura hafee waldaan barabboota keenya hafee waldaan dhaloonni waldaa balleesse. Dhaloonni waldaa baalageesse. Edumini this is false. Soba kun. Waldaan hin baddu. Waldaan harka namaa keessa hin jirtu. Abdii du'a malee waldaan itti fufti. Kana beektaa? Raajiitu dhuma malee biyya lafaarra waldaan itti fufti. Dhagaan sochoon irratti ijaaramte. Maal akkamitti waldaan baddii? Dhagaa akkamitti waldaan hin badeettanii lallabdu sin? Isa waldaa balleessu akka ijoollee Eelii dafee adaba Waaqayyo. Waldaan itti fufti,
Abbaan sokkeen sokka. Namoonni baay'een amma bara kana keessa waan akka waldaan kiristiyaanaa yoo isaan sokkanii dhaqanii iccitii ishee baasan kuftutti musliima taa'u. Utuu hundumtuu sokke gooftaan dhimma isaanii hin qabu. Si'a tokkoti buddeen qurxummii lama buddeen ija shan namoota nyaachisee namoonni kun nyaatanii quufanii garaa kaafataniiti. Bakka dafqinee maaliif nyaannaa? Buddeen tolchuu maaliif dhannaa? Wofcoo beetii maaliif dhannaa? Absitii buusuu maaliif dhannaa? Abidda qabsi eeleetti qabsiisnee buddeena tolfachuu mixaadiidhaan maaliif dhannaa? Ishee maduukaa namitti hima kana duukaa deemneeti buddeen nyaanna yeroo hundumaa jedhanii. Yesuus duu wajjin fiigutti kaan qurxummii lamaa fi buddeena ija shan nyaatanii quufaniiti. Inni immoo itti galagaleeti baqatee ba'e. Baqatee galaana ce'ee gama dhaqe. Naanna'anii barbaadanii dhaqanii argataniiti. Wayyoodhan maal jennaan si barbaadaa ollee meessa olteedhan kanumaafi. Innaan inni immoo kedhe wayyoo jedhe isin jedhe milikkita argitanii waan amantanii miti jedhe buddeen nyaattanii garaa waan kaafattaniif na barbaadaa jirtu jedhe. Innaan akka jedhaniiti anoo lammaffaa isin hin nyaachisu buddeen sana buddeensa jireenya namaa kennu buddeen waaqarraa dhufe sagalee jireenyaan sin nyaachisa kana booda waan lafarraa waan mixiin nyaattu waan daana'oon nyaattu waan tafkiin nyaattu sheef nan barbaadina sokkana biraa innaani kumii shanan isaanii yaa'anii sokkan. Isa booda bartoonni 12 dhaabachuutti kaan isaanis xiqqoo garaa nyaatteetti. Jedhan innaan Phexrosi baay'ee macanna qabe kana hin gashinne dhalli namaa kana jaallatti. Kana irrattis hin gashitu. Innaan galagalee ilaalennaan isaanis xiqqoo of hooqaa jiru. Lammaffaa buddeen hin jiru jechuudha. Innaan itti galagalee jedhan immoo isinis deemuu barbaaddu moo jedhe. Ari'uu barbaade. Innaan akka jedhe Phexros dafee ariifata. Lakki dubbii jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba. Si dhiisnee sedhanna gooftaa godhee harka isaa qabatee wajjin sokke. Ilaa sittani maqaa fadhu harka kee. Jabaattee yoo haftee eebbatti darbita. Jabaattee yoo dhaabattee eebbatti darbita. Ni harka kee ol kaasi amma dhumaattan jabaadhee dhaabadhaa jedhi. Iddoo koon gadhiisuu jedhime. Waan guddaa sin dhibu sokkuu barbaaddu jedhe. Amma utuun ba'ee dhaqee amantii jijjiirradhe dhimma isaan qabu gooftaan. Miidiyaa lallabaa ture. Beekamtii argateera. Wayyoo naman harkaa yaa karaa isaan jedhu. Boo dhaquu barbaaddaa jedha dhufee halkanii. Akkam maal sii wayyaa jedha. Dhaqqiin jedhan immoo. Warri deemaa hartan amantii jijjiirrachaa hartan hin gowwoomina. Waldaan kiristaanaatti fufti. Bal'isaa harka keessa. Hin bal'annaa jedha. Hin dagaagnaa jedha. Hin guddannaa jedha. Lafa dhaallaa jedha. Eewni lafa dhaaluu barbaadu. Wangeela kana fudhattee dhattee lafa dhaalta. Karaa wangeelaa lafa dhaalta. Haleluuyaa. So hin fiiginaa si wajjiniin. Warra fiigu wajjin hin fiiginaa. Waldaan kiristaanaa hin baddu. Waldaan kiristaanaa hin addeeffamtu saddeeffamtes xuriin ittiin bu'u. Dhaggeeffadhu sitti hima. Nama dhuunfaarra hin jirtu. Harka namaa keessa hin jirtu. Dhagaan sochoon irratti ijaaramteerti. Dhagaa sochoon. Sinitti hima. Akkamitti dhagaan sochoon ittiin jedhe Phexrostu baateera miti waldaa. Phexros irratti ni ijaara mana qulqullummaa koo waldaa godhee Phexrostu baateera miti akka jechuunsaa yeroo jalqabaaf waldaa kan ijaaru nama baay'eetti kan dhugaa ba'u lubbuu baay'ee kan amansiisu sidhaa jechuusaati malee. Amma gaa isiniin hiika. Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee hin sokke hin arrage hin deeme. Isa booda bartoonni Fariisota waan sodaataniif mana cufatanii utuu isaan kadhatanii abiddi tokko tokko isaanii irra bifa gogeedhaan dhufee isaanii irra bubu'e. Yeroo sanatti biyya Arabaarraa kan dhufan, biyya Mo'aabotaarraa, Amoorotaarraa kan dhufan, biyya 72 saba dhufeedha. Hindiirraa, Itoophiyaarraa dhaqanii achiiru. Gaafa achi dhaqanii ganama keessa sa'aatii 3 jarri abiddi irra bu'ee gaafa Pheenxeqoostee gaafa guyyaa 50ffaa Yesuus deemee guyyaa 50ffaa isaatti Pheenxeqoostee achumarraan Pheenxee nuun jedhanii sababa nuun hafuuraan hoot taanuuf. Sigala Pheenxee kadhannu maal taane Pheenxeqoostee jechuun nama hafuurri qulqulluun irra buufate jechuudha. So hati Pheenxeedha dhugaa Waaqayyo. Isa booda Phexros mana banatee gadi beeti. Afaan Araasaa rabarada lavanda kilota prasaaf rabarobab gaafa jedhanii inni Arabiffaa Ribofa keessaa dhagee inni Hindii keessaa dhagee inni Itoophiyaa Amaariffaa Oromiffaa keessaa dhagee hundumti maayini jarri kuni afaan keenya dubbachaa jiru maalidhani namaan galuu akkee achi boonii as bu'ennaani Phexros gabbu'e machoofteerti jarri onannaan qo'aa waldaan irratti ijaaramuu fedhadhe nuti sa'aatii kana machoomnee jirra miti farsoon machoomnee jirra miti araqee dhunnee jirra miti. Hafuura qulqulluun nurra buufate dhaggeeffadhaa.
Ishi maan Yesuus fayyisaadha. Jechanni kana jedhe nama 3,000 guyyaa tokkotti waldaa ta'e. Asii baatee atis waldaa ijaaruu jalqabda. Dhugaadha. Achii jalqabe malee waldaa baatee kan jiru Yesuusidha. Mataa waldaa kiristaanaa Yesuus Kiristoosidha. Dhaggeeffadhu sitti hima. Yoo Yesuus hin balleessuu hin dandeessa ta'e waldaan hin baddi. Kanaan achi waldaan kiristaanaa baduu hin dandeessu. Baay'ee waan na dhibu. Waa'ee namicha tokkooti as keessa. Namichi tokko obboleessa Filiphos. Naatinaayil kuni Filiphos immoo dhaqeetii borumtaa isaa sedha lakkoofsa 43 irratti erga Phexros amanii booda. Amma bartuu meeqa argateera gooftaan? 4 argateera jechuudha. Indiriyaasii fi Phexrosii akkasumallee bartoota gooftaa keessaatii warra nama lama ergasii immoo warri kun nama lama. Amma immoo dhufee lakkoofsa 43 irratti borumtaas Yesuus Galiilaa dhaquudhaaf ka'ee Filiphoosiin argate amma mul'ala. Filiphoosiin argatee na duukaa bu'i ittiin jedhe. Filiphoosis akkuma Indiriyaasii Phexros nama biyya Beetasaataa ture. Filiphos kun Naatinaayiliin argate. Ilaagaa eenyu argate immoo Filiphos dhaqe. Waan Naatinaayil jedhe. Naatinaayil kana caalaa immoo dubbii cimaa gooftaa harkaa kan buuseen jiru. Indidi waan akka keessaniin fiiguu jedhe. Jecha lama bichaa fudhadhee keellixu jedhe. Guguruu fi illixu jedhe. Hin argattanii? Filiphostu dhaqeetti meeqa? Naatinaayil gooftaa arganneera. Eessatti? Kottu sin geessa dhaqi ilaali. Eessa? Naazireet. Naazireet keessaa waan gaariin ba'uu danda'a. Naazireet keessaa waan gaariin biqiluu danda'a. Naazireet uffatamtuudha. Inni eenyu duukaa oola? Luboota warra hangafootaa, Fariisotaa fi Saaduqoota duukaa oola. Mana moototaatti eegaa jira masicha. Mana gurguddootaatti, mana sooressotaatti eegaa jira. Yesuusin achitti dhalate. Inni dhaqee Naazireet iddoo namni tuffatu dallaa horii keessatti gigim jedhee dhalate. Hin ta'u kun jedhe. Eessa eenyuudhaan immoo jedhe. Ilaala. Waan jedhee itti himuu dhabe. Namichi muka soofu Yoosef jedhamu kaadhimaa Maariyaam kan ture immoo Yoosef kuni muka soofa maqaa ta'eef beekamtii qaba. Maal jedhee itti himaa? Filiphos kuni Naatinaayilitti ilma Yoosefii isa mandara akkasii keessaa jedhe. Mee nageessi kaa jedhe. Kottu eeshi. Hin kaan. Gaafa dhaqanii lama ta'anii wook gochaa Yesuus bira ga'a. Yesuus immoo qubatti qabeeti fagootti. Ilaa jedhe Naatinaayil kanaan. Isa ilma Israa'el isa dhugaa isa soomni keessa hin jirreedha. Innaan eessatti na beektati jedhe. Amma gaafattanaa irraa yaada isaatti. Utuu Filiphos waaminan muka arbuu jalatti si argennaan wayyoo kaati dhuguma waaqayyoodha nama guddaadha waaqicha masicha guddaadhati jabaadhannaan kana dinqisiifattee jedhe. Ulaaba namaa argitaa jedhe. Namoonni baay'een Yesuusin argitanii ulaaba namaa argitanii baatu. Ulaaba namaa bantii waaqaa banamaa argitanii bantu. Narraa banamaa hidhimee. Hojii kee irratti faayinaansiin kan inni banamu. Hojii kee irratti baajetii gaafa kan inni banamu. Yesuusin gaafa hojii kee irratti waamtu. Argitu? Masicha, hoolicha waaqayyoo, bizinesii kee irratti, tajaajila kee irratti, adeemsa kee irratti, kaayyoo kee irratti gaafa waamtu. Bantii waaqaa samiitu banama. Sinii galeera? Gooftaan Yesuus Kiristoos waan nama dhibu. Isa duukaa bu'uun. Isa agarsiisuun, isa hordofuun dhummisaa samii banamaa jala jiraachuudha. Namni tokko amma baay'ee manjooru samiitu irratti banamaadha. Waan bira ga'uu barbaade bira inuma ga'a. Sooromuu barbaade taanaa inuma sooromu. Ilaa kunoo dhugaa waaqayyo nama 19 irratti samiin banameera. Harka kee ol kaasii samiin irratti banameera dhimee. Jedhamayyuu dabalii. Jedhi dabalii maqaa Yesuusiin. Akkaawuntii kee irratti, hojii kee irratti, biizinesii kee irratti, tajaajila kee irratti ulaan bantii samii sirratti haa banamu. Samii sirratti haa banamu. Sirratti haa banamu. Ilaakkee dhagaa Yesuusin agarsiisaa ma dhufan. Masicha agarsiisaa dhufan. Hoolaa waaqayyoo agarsiisaa dhufan. Isa agarsiisuun ilaa jettee biizinesii kee utuu hojiin hojjetin ilaa Yesuus hojii koo irra dhufeera yoo jettu. Dhugaa waaqayyoo samii sirratti banama. Iccitii guddaadha kun qabadhaa. Tajaajila keessan irratti, barumsa keessan irratti, deemsa keessan irratti ilaa Yesuus jira jettanii naan samiin ofiin banama. Balbala banamaaf samii banamaan immoo tokko miti. Sinii galeera? Balbala banamaaf samii banamaan tokko miti. Amma balballi banamnaani namuma tokkoofidha bu'aansa. Samiin banamnaan garuu biyyaaf.
Balbala sii baname nani of dandeessee baqa. Samii sii baname taanaan hiyyeessa nyaachisuu jalqabde. Kottu kaasii harka kee lachuu samii sirratti baneera. Samii maqaa Yesuusiin sirratti baneera. Eebba kee irratti samaa'iin banameera. Iyyin irratti banameera jedhime. Tokko lama dhugaa Waaqayyoo ulaan bantii Waaqaa sirratti banameera. Galateeffadhu banamaadha. Ila amma namni tokko naa kee balballi hojii banameef nama sana miindaa argata malee ji'atti dhaqee lakkaa'ee kan fudhatu namuma sanadha. Balballi hojii isaaf baname. Samiin irratti banamnaan garuu inni ofirraa hafaa nama gargaaru jalqaba. Caammaa bitachuu barbaadda immoo faabrikaa caammaa banachuu barbaadda. Ilaagaa balbala jechuun caammaa bitachuudha. Faabrikaa caammaa akkasii utuun qabaadhe garuu hunda keessantu dhufee tokko Ameerikaa irraa tokko. Ilaam sinii galeera samii baname jechuun abbaa faabrikaa ta'uudha. Balbala baname jechuun immoo uffata bitachuudha. Faabrikaa uffataa immoo uffata bitachuu barbaadda. Nama 22tti dabarsee laadhe. Irriidaalee ababaa sadiidha. Kayii dhaabadhu. Arra maqaa Yesuusin sirratti baneera. Sirratti baneera. Iyyin irratti banameera jedhime. Tokko lama maqaa Yesuusin samiin sirratti banameera. Iccitii tokkoon isinitti hima. Balballi banamnaan simatootti hin of danda'a. Samiin banamnaan garuu hiyyeessa kan gargaaru, ijoollee abbaa afaan hin qabne kan guddisu, waldaa kiristaanaa kan ijaaru si ta'a. Obboleessa ko sirratti akka banamuun barbaadda? Samii moo balbala? Samii moo balbala? Ilaa kunoo sirratti baneera. Sirratti baneera. Asii fachi deemina irratti banameera na irratti banam. Labsi. Gidavindo si bata jaga. Dubbadhu. Ilaa quba kee of duratti qabi. Ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhime. Ilaa masicha jedhime. Ilaa Yesuus Kiristoos jedhime. Jireenya koo irratti, bara koo irratti, umurii koo irratti argadheera. Yesuusin argatteetta. Warra waan hundumaa argatan taata. Dhalootatti birriin agarsiisina. Dhalootatti caammaan agarsiisina. Dhalootatti Yesuusin agarsiisa. Laphee kee qabadhu maaloo waan sitti hima. Arraa kaasee goota Yesuusin lallabu taatee baata. Harka mirgaa ol kaasee akka dhigaa. Nuyi garuu edha. Kiristoos safannifame. Hin lallabna. Waa'ee namaa lallabnu. Waa'ee birrii lallabnu. Waa'ee Yesuus lallabna. Eewni kana irratti walii galu. Arraa kaasee afaan kee keessaa Yesuus dhaga'amuu jalqabu. Afaan kee keessaa Yesuus burquu jalqabu. Afaan kee keessaa Yesuus madduu jalqabu. Dabali. Nama boqonnaa argatee ba'u jira. Ilaamee yoona laffaatee aartee fiiddee dadhabdee bira ga'uu dadhabdee tata. Yoon dhufee harka kee galabeetta gaafati Yesuusin itti agarsiisa. Akkasii hojii keessan irratti Yesuusin agarsiisa. Balbala mini samii sin irratti banama. Amame samiin banamee bokkaan roobnaan mana kana bichaa irratti rooba moo safara kana guutummaaf rooba? Bokkaa mana tokko bichaa irratti roobu argitanii beektu? Hin jiru. Mandaratti rooballee naannoomatti roobama kan lalatee malee bokkaa manuma tokko bichaatti sherrete roobdu argitanii beektu? Bokkaan achi dhufeennaani akkamitti rooba beektaati? Ilaa xinnooma ishee naa ibsa kun xinnooma ishee ilaa akkeetti miila namee sirratti roobuu jalqaba. Harka lachuu raasiin irratti roobuu jalqaba hidhime. Dhugaa Waaqayyoo hojii harka kee irratti bokkaa eebbaa roobseera. Lallabaa yamaassa kataa hojii harka kee irratti fayyisuu Waaqayyoo roobseera. Sirratti roobeera. Maaloon argeeffadhaa ergaa tokko narra dhufe. Ilaa mul'ata tokkoon arge. Mul'atan arge kuni bokkaan roobe kun waan lama hojjete.
Inni tokkoffaani biqila biqilche. Inni lammaffaan immoo waan jigee muramee lafa jiru bososeessee caccabsee lafatti dabale. Maanni yoo Waaqayyo hiikaan kanaa jennaan inni biqile fayyina ijoollee kooti. Inni biqile baajeta ijoollee kooti. Inni biqile hojii ijoollee kootiiti. Inni biqile eebba ijoollee kootiiti. Maanni muramee ture immoo bososee dikompostee lafatti dabalame monnaan dhukkuba ijoollee koorraa hiyyuma ijoollee koorraa lafatti dabaleera. Lafatti dabaleera. Ameen jedhi fuudhin harkaa. Ameen jedhi fuudhin harkaa. Ameen jedhi fuudhin harkaa. Jedhame bokkaa tokkotu roobaa jedhaga. Waan lama naaf hojjete sokkaayidha. Inni jalqabaayidha. Kakuu koo biqilchee. Eebba koo biqilchee. Fayyina koo biqilchee. Inni lammaffaan immoo rakkina koo bososeessee. Hiyyuma narraa bososeessee. Lafatti ishee dabalaa. Amantee dubbatte. Eebbi keen biqilaa dhukkubi moosi keessaa biqala. Dhukkubi moosi keessaa buqqaa. Dhukkubi moosi keessaa buqqaa. Harila dosa katajavaariyaadha. Magatilo diyaseeriya. Arrame akkaawuntii kee irratti mana kee irratti Yesuustu dhufa waan biqileen benne biqila. Ilaali dhukkuba si keessatti biqile immoo rakkina kee mana kee keessatti biqile immoo bososisee kukkutee lafatti dabalaa.